Nagaa akkam jirtan hordoftoota Nagaa TV baga deebitanii gara chaanaalii keenyaan nagaadhaan dhuftan. Har'allee maaliidha kanan isiniif qabadhee dhufee har'ammoo wanta haaraadha. Yaa chaanaalii kanarratti akkuma beekamu barumsa yeroo garaagaraa afaan Ingiliffaatis afaan Amaariffaatis ni barannaa. Garuu jechoonni sun yeroo baay'ee warroota eegaltootaaf hin ta'anii jechuudha. Warroota eegaltoota baay'ee rakkisan. Amma maalidhaa? Warroota eegaltoota taatan yookaan warroota afaan Ingiliffaa jalqabarraa barachuu barbaadan baga gammaddan. Maalirraa A caadaarraa kaanitoo yookaan ABCD irraa kaanitoo afaan Ingiliffaa ni barannaa jechuudha. Kana booda amma yeroo baay'ee viidiyoo yeroo laallu warroota intermidiyeetiidha kan ta'an qofa kan YouTube irrattis yeroo baay'ee kan argannu. Kana garuu jalqabarraa kaasee isinin barsiisa. Akkasumas ammoo warroonni daayirekt onlaayiniidhaan shaakalaa wal shaakalsiisaa akka barannu barbaadan nu dubbisuu dandeessanii lakkoofsa keenyan iimoodhaan yookaan teelegiraamaan yookaan waatsaappiidhaan jechuudha. Okay. Kun maalidhaa amma barumsa afaan Ingilish maalirraa eegalla? Akkuma beekamu qubeerraa eegalla. Ingilish alfaabeet kan jedhaman jiranii akkuma qubeewwan afaan Oromoo jechuudha. Kunillee 26 amma asirratti kan laalaa jirtan kuni jechuudha. Qubee 26. Qubee 26 kana maalirraa kaasnee ta'u laallaa? Amma asirratti akka afaan Ingiliffaa san akka afaan Oromoo san A osoo hin taane B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z akkanatti dubbisuu dandeenya jechuudha. Amma kana isteeppiidhaan waan ta'eef isin barumsa kanallee eega fidnee booda kanneen na waliidhaan deemuuf jechuudha. Kanneen sirriitti shaakaltanii fixuu qabdi. Isteeppii dhufurratti ammoo ani gara isteeppii biraataan deema waan ta'eef jalaa fixuu qabdanii jechuudha. Kanaaf amma asirratti A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Amma kanneen qubeewwan 26 jechuudha. Amma kanneen immoo akkuma afaan Ingiliffaa akkuma afaan Oromoo san bakka meeqatti qoodna? Bakka lamatti. Bakka lamaa sun maalidhaa? Konsonantii fi vaawol jedhaman. Qubee dubbifamaa fi qubee dubbachiistuu jechuudha. Afaan Oromoo ni beektan jedheetan yaadan. Konsonant jechuun qubee dubbifamaa. Konsonant leetariin qubee dubbifamaa. Konsonant jedha kuni asirratti kan gubbaarraa rakkatina gulan sirriitti dubbisuudhaaf ni yaalla ni baranna waan ta'eef jechuudha. So maalirraa eegallaa? Qubee dubbifamaa kan jedhaman ni beektanii afaan Oromootiin isaa jedheetan yaada warroonni barsiisaa jiru ani amma ni beektan kan afaan Oromoo ni beektan jedhee warroota yaadudha jechuudha. So B C D F G H I inni jiraayyuu I ammoo vaawoliidha yookaan dubbachiistuudha. J K L M N Oon as ni jira tureyyuu garuu Oon dubbachiistuudha waan ta'eef asittiin barreeffamtu konsonantii biratti jechuudha. Konsonantii miti.
P, Q, R, S, T, U ni jira tureyyuu U illee hin barreeffamu. Because maal waan ta'eef jechuudha vaawulii waan ta'eef. V, W, X, Y. Y illee maaliidhaaf asirratti hin barraa'in isinitti fakkaata. Special vowel jedhameetoo beekama waan ta'eef jechuudha. Afaan Oromoo keessatti shanan qofa kan dubbachiistu jedhama. Afaan Ingiliffaa keessatti immoo Y'in yeroo tokko tokko akka dubbachiistuuttis yeroo tokko tokko immoo akka dubbifamaatittis ni gargaara waan ta'eef jechuudha. Okay. Amma gara dubbachiistuutti itti fufnaa kan Y'in ilaalla rakkoon qabu yeroo biraayi. Amma immoo dubbachiistuuwwan ilaallaa jechuudha. Vowel kan jedhaman kana vowels yookaan dubbachiistuu. Amma ilaala jechoota jala qabachaa deema. Konsonantiin maalidhaa? Dubbifamaa. Voweliin maalidhaa? Dubbachiistuu. Akkasitti qabadhaa jechuudha. Okay. A afaan Oromootiin E Ingiliffaan E I O U Y. E E I O U Y. Y is special types of vowels. Kun maalidhaa? Y'in yeroo tokko tokko akka konsonantiitti yookaan akka dubbifamaatti itti fayyadamna afaan Ingiliffaa keessatti yeroo tokko tokko immoo akka dubbachiisuutti itti fayyadamna jechuudha. Okay, kana ni ilaallaa rakkoon qabu yoom akka fayyadamnu jechootaan fakkeenya fudhadhee isinitti agarsiisa. Okay, har'aaf kanumaa viidiyoon keenya akka isinitti tole abdiin qaba. Mee yaada keessan nuuf barreessaa jechuudha. Yaada keessan nuuf barreessaa. Warroonni immoo direct onlineidhaan barachuu barbaadan iimoodhaan yookaan waatsaappii yookaan ammoo teelegiraamaan lakkoofsa argitan kanaan nu dubbisuu dandeessanii. Ammaaf bakkuma jirtanitti nagaan of ta'aa. Baay'ee isin jaalannaa.